Gaazexeessitoonni Falastiin waraana Israa'eliin ajjeefaman seenaa guddaa kan akkamitti qabu jedhamee yaadama. Gaazexeessitoota kana keessatti immoo Anas Shariif namoonni jedhaman seenaa guddaa uummata isaanii biraa qabanii fi uummata Israa'el waliin godhaa turan hedduu yaadatan. Gaazexeessitoonni sadeen kun immoo Muhammadii fi Ansaar akkasumas Anas kan namoonni jedhaman kun seenaa guddaa uummata Israa'el biraa qabanii fi qabsoon isaanii qabsoo akaakaaniif ta'anatu dubbatan. Garuu immoo gaazexeessitoonni kun immoo lumaan isaanii miidhaan isaanii dhagahee fi duuti isaanii irratti mul'atuun biyyoota hedduu kan rifaasifatan. Amnesty International immoo dhaamsa karaa isaaniitiin baasaniin gaazexeessitoonni Israa'el kun ajjeefamuun isaanii immoo osoon Hamaasii waliin hojjechaadhaa jiran osoo hin taane osoon waliin hojjechaadhaa jiran ni ajjeefaman jechuun dubbatan. Gaazexeessitoonni Israa'el kun immoo gaazexeessitoonni Hamaas kun mootummaa Israa'eliin harka mootummaa Israa'eliin ajjeefamuun isaanis mirkanaa'ee jira. Garuu immoo Gaazaa keessatti waraanni kana irra deebi'ee ergaaniif mootummaan Israa'el Gaazaa to'achuudhaaf tarkaanfii fudhate keessatti gaazexeessitoonni kun immoo ija uummata isaanii kan ta'anii jiran lubbuu isaanii dhabuu isaanii biyyoota hedduu gaddisiisaa jira. Garuu immoo mootummaan Israa'el tarkaanfii kana kan fudhatuuf Gaazaadhaa fi akkasumas naannawa Gaazaatti kanneen argaman guutuu isaanii naanna'uudha jedha. Garuu gaazexeessitoonni kun ajjeefamuun isaanii lammiilee biyyoota hedduudhaatiifis miidhaa guddaadha jedhan. Gaazexeessaan tokko immoo ajjeefamuu isaa kana durattis akka jechuudhaan dubbateetu ture. Lammii xiyyaaf yoonii fi miidhaa takka hin qabu jechuudhaan haqa saba isaa akkaan mul'atuufis kan yeroo hedduuf gaafachaa ture. Gaazexeessaan Anas Shariif yeroo hedduu immoo biyyoonni isaaniitii fi hawaasni isaa wayita miidhaman san Hamaasii fi Israa'el gidduutti immoo taatee taamaraa tureef haala hawaasa isaatis mul'isaa ture jedhan. Namni kuniif qofa osoo hin taane ogeessi kaameraadhaa isaanii wajjin hojjetuu fi akkasumas miidiyaa isaanii kana irratti hojii gurguddaa kan hojjetan haala Israa'elii fi isaan lama waliin keessa jiran mul'isaadhaati kan turanii jiran. Garuu immoo mul'isa isaanii kana duratti immoo waraanni biyyattii lamaan irratti ergaaniif akkaan hammaatee turan loltoonni gara isaanii irraa jiranis immoo Hamaasiinis garuu akkaaniif mootummaan biyyattiidhaa ibsutti Hamaas deeggara qofa osoo hin taane biyyoonni idil addunyaadhaatis gaazexeessitoota kanaaf akkaaniif harka kennaniif jechuun abdii guddaan eegaa turan.